harka fuunee akkam jirtu bakka jirtanitti dhalli Oromoo marti dhalli Oromoo hundi baga nagaan jiraattanii kabiyya keessa jirtaniif kabiyya alaa jirtan ashama isiniin jenna harka fuunee kanatti aansee nagaa kennaan boodatti sagantaa xiqqoo takka waan gorraan isin ga'uu barbaannuuf akkasuma gara jaala kiyyaatitti isin dabarsa innis nagaa isiniin jedha meesatti isin dabarsa. Galatoomii obbo Jaylaan Tibbaa nagaan kiyya isin haa ga'u uummata kiyya uummata Oromoo uummata hadhaa qabsoo irratti fincila kaasee uummata ajiru gaddi keessan gadda kenna dhiinni jige sun dhiinni kenna dhiiga keessanii lafeen cabbe sun lafeen teessan sun lafee teennatu cabe gadda hiriiraan illee waan adda addaatiin illee mul'isuma jirra hadhallee jabaadha qabsoo itti fufaa isiniin jedha. Irratti aansee dhaamsallee duuba irra dhaamsa hedduullee hin qabna nama dhaamnuufillee hin qabna bakka itti dhaamannullee hin qabna ammaaf ammoo jiraadhaa rabbi isin haa jiraachisu rabbi isin waliin haa jiraatu qabsoon uummata Oromoo itti fufti duubatti hin deebitu haga mirga ufii galmaan gayatuuf uummanni Oromoo qabsoo ufii itti fufa jecha kanaafuu yaa obboleessa kiyya isin deebisee marroo itti deebi'uutti hinaasaya galatoomaa isiniin jedha. Galatooma Boofaqii Birmajii anis yaadni dhaamsaan qabu uummata biyya keessatti hadhaan tanaa mootummaa wayyaaneetiin fincila diddaa gabrummaa biyya keessatti godhaa jiru kun waan hedduu nama gammachiisu qabsoon kufus qabsoon itti fuftii jabaadhaa akkuma jirtanitti nuti warri biyya alaa yaadaa waan isin barbaadaniin isin moggaa jirraa qabeenyaanis waan ta'u akkuma qabsoo fincila qabsoon kun dhaabbachuu hin qabu qabsoon kun of duratti deemuu qaba. Waan silaa godhamu godhu jirtanii dirqama baatan bahuu jirtanii warri biyya keessaa nutis warri biyya alaa jirru qabeenyaa fi yaadaan waan barbaachisuun isin bira dhaabachuuf qophii jirra. Jabaadhaa rabbi isin haa gargaaru kanuma irratti aansee obbo Faqii Birmajii walaloo xiqqoo takka qaba jedha. Dhaamsa isaa kana uummanni Oromoo bakka jirtanitti sheer nuuf godha. Sagantaan keenya kanarraa qofa osoo hin taane duraafis sagantaa qabannee yeroo yerootti nullee isin bira dhaabannee yaada keenya dabarfachuuf qophii jirra. Ulfaadhaa isiniin jedha haa jabaannu tokkummaan uummata Oromoo haa jabaatu yeroon yeroo tokkummaati jaalalaa fi walirra amanuun abdii waliif kennuun wal bira dhaabachuun yeroo ammaa kana Oromoo bakka jiru mara haa kaanu jabaadhaa gara obbo Faqiitti isin dabarsaa galatooma. Maayikii naa qabii obbo Jaylaan Tibbaa hayyee walaloon tiyyatuun illee waa'ee amma sochii biyya irra jirutti hundaa'ee isinii walaloo kana dhiyeessee jira akka na dhageeffattan kabajaanni isin gaafadhaa. Walaloon tun illee maal jetti hin wallaalte malee uf hin beekne malee silaa sabni badhaan kabajamuu qaba mirgi barattootaa eeggamuun dirqama kutaan 11 isaanii waamama gaafiin barattootaa deebi'uufi qabaa jedha. Jedhee iyyee maraa walii galee gabrummaan jiraatu Oromoon dadhabee deebi'uufi qaba gaafiin eega ka'ee rasaasaan rukuttaa kana maaltu ga'e. Biyya isaa irratti isa ajjeesanii akka hin baranne qawween doorsisanii mirga isaa guutuu dhabama godhanii rasaasaa fi boombii itti dhukaasanii akkanaan Oromoo bulchiinsa yaadanii hin taatu Oromoon humnaan dirqamaan gabrummaan buluu hin danda'u ka qarabaadhatee isa gaya gabrummaan nu gaye jedha. Barataan gabbayee karaa irra dhumaa mirga ofiitiif jecha rasaasaan tumamaa addi bilisummaa asmara maal godhaa kaadhanuun taane yoomumaaf nu ta'a. Iddoo galatoomii obbo Faqii Birmajii walaloota itti deebi'ee irratti itti fufa akkasuma dhaggeeffattoonni keenya yaadaaf qalbiin caqasaa dhaamsa kana ammas akkasumatti waliin nugaa sheerii nu godhaa isiniin jenna galatoomii itti fufi. Duubatti hin deebinu takka qabsoommaan mirga abbaa biyyummaa yoo arganne malee mataaf garattillee ufin wayyaani rasaasaa fi boombii kan qeeroon sodaanne jedha qeeroon biyya keessatti qabsoo godhu. Namni bilisummaa yoo hin qabaatiin gabbayee deebi'uun hin jabaata itti kanaaf dhumataara barataan irratti. Ima dabra guyyaan ima dhufti yeroon
kagaraa kaayatee tima baatii gadoon tokko ta'uu wayya nu sabni Oromoo. Hiriirallee baanee mallaqas kenninee haa dhaabannu maddii nullee hin jirre jennee haa kenninuuf abdii haga Oromiyaan bilisa baatutti. Osoo gaaf duraanii akkanaaf falmannee kutaan Oromiyaa marti walii gallee yoom nurratti kooftee hagana wayyaaneen. Maqalee astarraan Oromiyaa dhuunfattee jaras turjumaanaa OPDO godhattee injijji injiraan Finfinneetti haadattee beela gaafa durii san hin irraanfatte. Muktaar Abbaa Duulaa fakkaattonni jaraa Oromoo gurgurte akkuma goobanaa kireeditiin qabdu saba ofii biraa. Oromiyaan teessan teenna qofaa miti yoo bilisoomnellee walitti qabna haqqi maa maddiin dhaabanne maaliif hin dhaabanne saba keessan maddii Oromummaan tami ta'uufiin saaddani kaadha hin taaneef gaaf kamiif taataniif. Rabbi dhugaan gatuun tursiisa malee bulchiinsi wayyaanee amma kufuu ga'e maruma ciniinti yoo maraattu sareen. Lakki OPDO hin dogoggorini keetumatu keetii ufii wallaalini maa garaa si nyaanne barataan fixanii du'a sodaataniif irraa hin hafani. Gabrummaan jiraatu ittiin gammadini itti garagalchi atis afamuuji teellee ibidduma hin baatu bishaanii galmeeffadhu seenaa hin du'ini xuri'in. Saba kiyya hedduu an isiniin boonaa saba janna malee takkan qabne doofaa. Dhaamsi kiyya kana walumaa galatti jabaadhu saba koo hin deebiin duubatti haga Oromiyaan bilisa baatutti isiniin jedha. Galatooma ummata kiyya yeroo biraatiifillee akkanumatti qindeessee walaloo bareeda isin kakaaftuuf isin abdachiiftuuf isin onnachiiftu isinii dhiyeessaa galatoomaa isiniin jedha. Galatoomii jaalakiyya hedduu sagantaa kenna sontumeen duratti dhaamsi nu qabnu dhaabbileen Oromoo jijjiirtan bakka hundatti yeroon ammaan tana kophaa fiiganii miti yeroo bakka takkatti deebi'anii ummata ofii keessatti deebi'anii hawaasa ofii keessatti deebi'anii tokkummaa dhaabaa cimsanii tokkummaa dhaabbilee cimsanii walii galanii ummata Oromoo waliin dhaabatanii barattoonni biyya keessaa dhaantana of kennaa jiranii qabsoon teenna finiintee sadarkaa dhaabbilee eeyduun bira tartee biyya keessatti qeerroon hadha of danda'ee falmachuutti jira. Isin warri dhaabaa wanni ani isiniif dhaamu tokkummaan dhaabaa cimee waliigalteen dhaabbileen maqaa adda addaa namni moggaafatee deemu tokkummatti deebi'ee barattoota keenya biraa fi qotee bulaa ummata keenya qabiyyee saamanii ajjeesanii torcharii godhaa jiran kana bira haa dhaabannu. Akkanumas waliif haa gallu tokkummaan keenya humna akka sagantaa biraa deebinutti galatoomaa isiniin jedha. Galatooma.